ታላቅ ጉባኤ ያለ የማይቀርበት የተዋሕዶን ፍቅር የምንገልጥበት መቃ አባ ከንልማ ከነፉረ ቁልቁሉ waaqayyo tokko አሚን። ነገኝ አራሪ ጃለል waaqayyo ሲኒፋ ባየቱ ይሁዳ tokko lama oduu gammachiisaa waldaan haadhateenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam damee Salaalee yaa'ii afuuraa guddaan qopheessee jira. Guyyaan itti qophaa'e onkololeessa 27 haga 30tti waan qopheeffameef akka irratti argamtaniif waamamtanii jirtu. Iddoon itti qophaa'e godina Shawaa Kaabaa aanaa Dibra Libaanos mana amantaa qulqulluu Gabri'eel warroonni biyya keessaa akka irratti argamtaniif kabajaan isin beeksisna. Onlaayiniidhaan gama Imoo, yuutuubii, waasaappii, tiiktookii fi FB nu argattu. Waldaa Ijoollee Dubroo Maariyaam jechuun sarchi gochuun nu argachuu dandeessu. Kottaa isin keessummeessuuf qophoofnee jirra. Qopheessan waldaa Ijoollee Dubroo Maariyaamii damee Salaalee. Ilaa obboloonni wal wajjin jiraachuun akkam gaariidha, akkam namatti tolas. Macaafa faarfannaa Daawit boqonnaa 133 lakkoofsa 1 isin eebba akka argattaniif waamamtanii jirtu. Tokkoffaa Phexros 3:9 inni akka isin jaaladhe isinis walii keessan jaaladhaa. Gara mana waaqayyoo deemna yoo naan jedhan nan gammada. Macaafa faarfannaa Daawit boqonnaa 122 lakkoofsa 1 walargaan damee Salaalee. Odeeffannoo dabalataaf Duwwaa 942757578 Duwwaa 94414 Duwwaa 926 Duwwaa 947761166 Duwwaa 951317521 Haloo jechuun nu argachuu dandeessu. Walargaan damee Salaalee. Damee Salaalee eenyutu wallaale?